Jirra jettu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Gammadaa Show torban kana nageenyi badhaadhaa jajjaboo isiniin jenna. Gammadaa Show kan torban kana eegalee jira. Maarree Gammadaa Show jaalala olaanaadhaan nu daawwachaa jiraachuu keessan gama adda addaatiin nu beeksisaa jirtu. Hundumti keessan walitti qabnee galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Gammadaa Show ammoo gama YouTubein warri nu daawwachaa jirtan YouTube keenya subscribe gochuudhaan, like gochuudhaan, comment gochuudhaan, share gochuudhaan immoo akka nu cinaa dhaabbattanii fi miseensa Risaa Miidiyaa taatanii sagantaalee keenya hundumaa akka hordoftan kabajaa olaanaadhaan affeerraa isiniif dhiyeessina. Maarree guyyaa har'aa keessummaa baay'ee jabduu akkasumas qaxalee kan taatee fi yeroo dheeraadhaaf isinis nu gaafachaa kan turtan nus immoo barbaannee finnee isiniif dhiyeessuudhaaf aarsaa hedduu nama nu kafalchiifte tokko qabannee dhufnee jirra. Keessummaan keenya guyyaa har'aa kun gaazexeessituudha akkasumas ogeettii adda addaati artistiidha gama miidiyaatiin akkasumas immoo beeksisawwan TV adda addaa irratti cimina ishee kan agarsiifte waltajjii geggeessuudhaan immoo gita kan hin qabne baay'ee nama jabduu tokkoon qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Keessummaan keenya guyyaa har'aa kun gaazexeessituu akkasumas artist Meerii Didhaatii haamilee ho'aadhaan naasimadha. Akkam jirta Meerii baga nagaan dhuftee? Akkam gammee? Akkam jirta? Nagumaami. Akkam torban gaarii dabarsitee? Baga nagaan dhuftee? Noore. Ulfaadhu. Meerii Didhaa baga nagaan dhufte? Baga nagaan mee? Cheers. Cheers. Akkas. Harki kee xiqqoo cimaa wayii fakkaata. Yuuqoo keenya cabsee oole. Meerii Didhaa Disaasa. Akkas. Didhaa Disaasa baay'ee maqaa bareedaadha. Maqaan abbaa kee fi maqaan akaakayyuu kee. Kan koo? Anuma maalan jedhe maqaan abbaa kee fi kan akaakayyuu kee baay'ee bareedaadha. Galatoon. Maqaan kees bareedaadha. Didhaa jechuun maal jechuudha? Didhaa jechuun didhaa koon ba'adhee jedhama. Jecha guutuudhaan gaafa fayyadamuuf yaaltu hima gochuudhaa fi hawwii koon ba'adhee xiiqii koon ba'adhee akka jechuuti. Akka waan hawwanii wayii tokko argatanii eeyyee erga argatanii booddee jecha dhufuudha jechuudha. Akkasi. Okay. Baay'ee gaariidha. Egaa Meerii Didhaa Disaasaa namoonni hedduun beeku. Meerii Didhaa Disaasaa gaazexeessituudha, artistiidha, kaamettiidha waan jedhantu jira. Isa kamiin caala waamamuu barbaadatti? Kamiin si waamnu har'aaf akka daawwattoonni koosii wal jalaan fuuneef jedheeni. Namni akkaataa ati bakka itti mijatteef yookiin bakka caalaatti hojii hojjetteef inni si waama yookiin si fudhata. Ani garuu intarprenariidhaan ofiin jedha. Hojii uumtu. Akkas. Garuu amma namni karaa irratti gaafa argu namni tokko suuraas si wajjin ka'uu danda'a. Anama wajjin nama baay'ee suuraa wajjin kaanee beekna. Gaazexeessaadha jedhanii ka'u na wajjin. Maal jedhanii si wajjin ka'u? Eenyu jedhanii? Maaliin si jaallatanii? Isa kamirratti si beekna jedhaniiti yeroo baay'ee namoonni kan. Kan koo akkuma tu'etti ogummaa adda addaatiin kanan iskiriinii irra dhufe hojii beeksisaatiin, hojii waltajjiitiin, hojii oduus dubbisaan ture. Akkasumas fiilmiif diraamaawwan irratti taatummaadhaan jechuudha. Namoonni tokko maqaa meelaalaa jedhanii meeluunaan jedhu namoonni inni kaan diraamaadhaan. Eeyyan. Inni kaan gaazexeessituu siin jedha. Sanas ta'e kana iskiriinii irra erga baatee booddee namni akkaataa ati itti dhiyaatteen ofitti dhiyeesseetu si waammataa jechuudha. Namni na waama gaafa jettu suuraa kee kana gaafa argu koonistaabiloos jedhanii si waamu. Poolisiidha miti Meeriin poolisii turte Meeriin gumaa. Exactly. Dhugaadha. Poolisiin ture. Poolisii. Ammumayyuu waan poolisiin irratti. Hin fakkaatan. Sodaachuu jalqabaan jiramu. Poolisiidhuma leenjiidhuma poolisummaa fudhattee mana waraanaa summa seenteedhuma poolisii masa sirrii turte moo akkam ture wantichi? Akkas miti. Komishiniin poolisii Oromiyaa jalatti Dipaartimentiin Kominikeeshinii jira. Dipaartimentii Kominikeeshinii kana jalatti immoo garee miidiyaa fi
garee baandii, garee muuziqaa, garee entertainmentiitu jira. So Commissioning Policy Oromiyaa march baandii qaba ture. Yookiin baandii lafoo. Baandii lafoo. March band seennu jechuudha baandii protocoliitiin. Orkeestiraa immoo dhaabuu barbaada ture. Amma yeroo baay'ee namni addaddummaa orkeestiraaf march baandii adda baasee hin beeku. Orkeestiraan baandii waltajjiirraati. Baandii guutuu taphattoota warri karaarra kunoo ijoolleen durbaa wayii faan fuuldura deemanii inni maali? Inni march band. Baandii lafoo. Inni kun immoo orkeestiraa baandii jedhama. Baandii waltajjiiti. Orkeestiraa baandii jechuun kunoo kiiboordii maal kiiboordii qabaa, meeshaalee sagalee qabaa. Exactly. Diraamii qabaa, bees gitaarii, baandii guutuu. Baandiidhuma guutuu kan guutuu weellistoota qabaa, shubbistoota qabaa, beeksistoota waltajjii qaba. So ani baandii sanaaf beeksistuu waltajjii ta'een galee jechuudha. Baandichaaf. Baandichaaf, baandii poolisiif. Kana jechuun leenjii idilee poolisii hin fudhatta. Akka loltuu kamiyyuu baandii kana keessatti waltajjii beeksisuudhaan hin galee jechuudhaan. Kana jechuun ogummaa baandii yookiin ogummaa waltajjii beeksisuu fudhatta miti. Hunda dura ati kan jirtu akkuma sitti hime kan seenne Komishinii Poolisii Oromiyaa jalatti. Kan mindaa nyaannu miseensummaa poolisiitiin. Sigalee kanaafuu ogummaa loltummaa guutummaa guututti leenjii idilee jedhama. Jalqaba isa leenjinee achi booddee. Guutuu waan hundumaa dhukaasuu dabalate. Dhukaasuu dabalate? Akkas. Amma dhukaasuu dandeessa? Fidida. Shugguxii waan hiikee qulleessee walitti walawaltee akkas. Akkas. Gulantaa argattee achi keessatti? Gulantaan konstaabiliin konstaabiliin gulantaa miti. Konstaabiliin konstaabil jedhamta akka loltuu poolisii jechuudha. Loltuu sadarkaa jalqabaati. So adadumaan gaafa deemaa deemtu gargaaraa saajinii taataa saajinii guutuu jechaa deemaa isarra hin geenyaan. Konstaabilii marrattan achi keessaa ba'e. Nan ba'e. Kanaaf konstaabil Meerii Didhaa Disaasa. In jedhama miti akka waamichatti garuu waamuun danda'ama. Situ jedhee ani jenne. Konstaabil Meerii Didhaa Disaasa. Ogummicha hangam jaallatta? Warra ogummaa sana keessa jiraniinoo maal jetta? Waaw. Poolisummaan atumtuutu poolisummaa leenjitee natti tola. Dhalli namaa hundi akka bu'uuraatti, akka barnoota bu'uuraatti taasifamee utuu leenjii poolisii yookiin saayinsii poolisii, saayinsii loltummaa dhalli namaa hundi utuu fudhatee jedheen hawwa. Dhugaa. Maalirraa jaallatte? Achi keessaa wanni baay'ee anamma nan dhaga'ee beeka kanaan dura. Namni hundumtu keessuma namni poolisii keessa ture fa daldala faattitu dhufe namni akkasaa milkaa'u jiru namoonni milkaa'an disipiliinii hojiis waan qabaniif baay'een isaaniis warri ba'anii jalqaban hedduun isaanii milkaa'udha. Maal disipiliiniidha kan barattu yookiin naamusa hojjechuuti moo maali wanni guddaan achirraa baratamuu danda'u? Naamusa hojiin baratta, naamusa namummaan baratta, seera uumamaan beekta, hin barta, hin fudhatta. Inni biraa dubbii ijoon mana poolisii keessatti si fayyadu siineeritii waan jedhamu jira. Siineeritii. Wal kabajuudha. Hangafa kee kabajuu. Nama si dursee seeni. Akkasi. Kabaja sun. Dirqamadhas. Inni jiruuf jireenya kee yeroo hundumaa irratti nama kamiyyuu faana nagaadhaan akka jiraattu si taasisa. Sanaan ala. Humna kee malee asii ol fette jettu ol inni xattu. Inni yaaddu iyyuu akkas. Bakkuma jirtutti akka jirtutti ofiif hammati geessu sirriitti barta. Hamma namni ga'us sirriitti barta. Waan namaa malus waan sii malus adda baafattee beektaa jechuudha. Inni baay'ee fayyada. Hamilee olaanaa warra naamusa kana keessa jiran hundumaa fi hamilee olaanaatti isaan barbaachisa. Akkuma sila jenne egaa ogummaan kee heddummaatee dhufe yeroo ammaa kana dhiyeenya kana miidiyaa hawaasaa irratti baay'inaan kanatti ittiin of waamuu barbaaduu fi jedhamuu barbaaddu kaamettiidha. Kaametti maqaa dhaabbataati moo maali? Kaametti hawaasa na guddiseerra keessumaa haadha koorraan dhaga'ee guddadhe. Kaamettiin dubartii alaa mana bareechattu. Dubartii keessa ishee, ala ishee, maatii ishee, hawaasa ishee kabajju, jaallattu, qulqulleessitu. Qulqulleessuun
keessaa jalqaba sammuun kee gaafa qulqullaa'u ala keessa qulqulleessuu bareechachuutti deemta. Kaametti egaa hawaasni keenya waan hojjettu kan mi'aawuf waan qabdu waan naqxu waan hundumtuu kan harkaa miidhagu jechuudha kaametti. Waan tolchitu manni kan bareedu yaadni ishee kan mi'aawu. Kaamettummaan kee garuu amma laal gaafa jireenya ammayyummaa kanatti finnu immoo kaamettummaan egaa akka durii sanatti ragaanumti kaamettummaa kan inni eegalee waxii tolchuu biddeen tolchuu mana qulqulleessuu maal sana dubartiin bara ammaa kana immoo warri modern keessa yookiin ammayyummaa kana keessa jirtan baay'een keessan waxii tolchuu biddeen tolchuu maaliin miti kaamettummaa keessan kalla kaamettummaan kee caalatti gaazexeessummaadhaan immoo aartistummaadhaan immoo biddeenii fi waxii tolchuudhaan inni sinafu inni sunis sinafu garuu amma mana hojii mana keessaa hojjechuunis kaamettummaadhuma. Isa garuu kaamettummaa sana jechuma bakka bu'uu danda'u jecha hamma sana dubartii ibsuu danda'u. Argachuun baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu kaamettummaa isa ammaatiin gaafan ofitti qabee gaafan ilaalu. Excellency jechuu akka jechuuti kaamettummaan kee amma. Excellence afaan Ingiliffaatiin gaarii godhu isa dhumaa godhu isa qulqulluu godhu. Excellency akkasi. Kaamettummaa keessa mana keessaa dhufnee ilaaluun keenya waan hafu miti. Ittoo ndaaqoo faa sirriitti tolchiti kaan jetti ijoollee ishee. Hojjechaan guddadhe bar. Beekta. Maal jechuudha. Mana keessattuu kaamettiidha siin jedhu abbaan warraa keefaa ijoolleen keefaa akkami haalli maatii kee akkamittiin guddiftaa akkamittiin kaamettummaa keetti agarsiifta. Egaa maatii qabaachuun itti gaafatamummaa guddaadha miti ree. Abbaa warraa qaba abbaa warraa warqee abbaa warraan baay'ee jaalladhuun qaba. Warqee. Warqee qaba. Baay'een jaalladhuun qaba. Ijoolleen baay'ee kennaa waaqayyoo naa ta'an sadii hin qaba. Akkasi. Dhiira moo durba ijoolleen? Dhiira lama durba tokko. Durbi tokko naftee akka jechuuti. Qofa moo? Tokkitti. Gaafan ilaalu uffata wal fakkaataa fa'aa uffatanii warri dhiiraa xiqqoo ijoolleen dhiiraa baay'ee rakkistuudha. Abbaa dhiiraati waan ta'eef. Durbi tokko waan si haftu wayii natti fakkaatti. Ishee jalqabaati fakkaata durbi. Durbi ishee jalqabaati. Eeyyee. Baay'ee namatti toltu maatii babbareedu. Maal siin jedhu ijoolleen? Galata isaa. Ijoolleen gaariidha. Gaafa TV faarratti si arganii maal siin jedhan? Miira addaatu itti dhaga'ama. Hin gammadu. Bakka baratanitti sin himu. Haati koo akkas jedhu eeyyee haati koo akkas hojjetti akkasidhaam jajjadhu hin gammadu siin boonu ulaagaa tokko malee amma kan ijoollee kan sitti tolu. Jaalala qulqulluu jaalala sadhumaa. Jaalala qulqulluu. Kan waan tokko wajjin sababa wajjin bu'aa wajjin faayidaa wajjin. Homaarratti hin bu'uureffamne eeyyee tokko san yeroo hundumaa kan baay'ee lubbuu koos foon koos gammachiisu alaa gaafa galtu hammannaa ijoolleen keessii kennan fiil gootee beektaa sirriitti. Baay'ee adda waan addaati. Ijoollee keenya warra nu jaallataniif hunduma isaaniitiif galatatu mala jaalalli ijoollee adda. Egaa akka nama ijoollee qabutti alaa akka nama kaamettii taate tokkotti hojiin kaamettummaa kun immoo xiqqoo yaalii guyyaadhaan taasifamu daily routine jedhanii kana hojii wal qabata. Mee kaamettummaa kee akkamittiin ibsita ijoollee kee wajjiniin wannati walitti dhufeenyi kee yeroo ati isaaniif kennitu hojii kee irratti yeroo ati dabarsitu ganamaa kaatee amma galgalaatti maal fa'aa gochaa oolti meeree? Fayyadamni yeroo kootii gaariidha. Akkuma siin jedhee manni poolisii tokko kan si barsiisu isa. Ganama hin raftu. Lafan deemuun qabu itti raftu. Barii raffisaan badii farrisa akka jedhan. Jedha Oromoon. Ganama hin rafu. Nan ka'a durseen ka'a. Ijoolleen keetuun ka'in dursiteen kaatu taanaan ati yeroo ofiif kennuu hin dandeessu jechuudha. Ani immoo nama ofiif yeroo kennuu barbaadudha. Kanaaf durseen ka'a ganama hin rafamu mana keenya ganama. Durumarraa jalqabee abbaan koos 11tti ka'a haati koos akkasitti kaati. Erga yeroo mee booddees kanumatu itti fufee jechuudha.
jaarsi koos halkanuma ka'a. Kanaaf halkaniin kaana ijoolleen gara mana barnootaa deemu waan ta'eef. Hirribaa meeqatti kaatama yeroo? 11. Sa'aatii 11. 11 booddee raftu. Rafu hin danda'u. Hin danda'u. Maal fagootar yeroo tokko miidiyaa hawaasaa irratti argaa turre ispoortii hojjetta fakkaata. Ispoortii ijoollummaa kooti gaasee hojjeta hojjetta garuu ispoortii. Sa'aatiin qabu ispoortii. Ispoortiin akkaataa naa mijatutti. Sa'aatii kana jedhee murteeffadhu. Yeroo baay'ee ijoolleetti ka'ee namni maal godha yoo ispoortiin hojjenne yeroo inni sirraa nafu. Self care'n jira. Hunda dura gaa an jalqaba gaafan hirribaa dammaqu jechan jalqaba afaan kootii baasu galatoomiidha. Waaqa koon galateeffadha. Hirribaa ka'uu keetti gammadda. Jecha galata ishee jettu jechittii sanan baasaa. Jecha baay'ee guddaa. Achi meditation. Meditating goota? Wow. Na yaadda'uutu hin ta'in yaadu. Yaadu. Maal akka gootu toora galfachuu. Guyyaa koo nan fixadha jechuudha. Ka'eera dammaqeera taanaan sireerran turu. Sakandii natti hin fudhatu nan bu'a. Nan yaada. Achi gara ijoollee kooti. Isa hunda dura self care siin jedheera. Maal fa'i self care kun? Kutaa sadaffaa kutaa lammaffaatti. Bara keessan hin jiru baranne. Jechuun nafuun faadhiqachuudha moo? Faadhiqachuu qulqullina dhuunfaa irratti waan xiyyeeffate. Xiyyeeffate hundumaa? Hundasaa yaa. Isa dursa ofiif kennitaa achi booddee gara ijoollee immoo 11tti ka'uun qaban kaa jarri immoo xiqqoo dammaqu jarri mana barnootaatiif qophaa'u. Jarriin qophaa'u namoonni na gargaaran jiru wanta hundumaa ofii koo miti kanani raawwattu. Hojjedhu kanaaf namoota na gargaaran qaba. Waaqayyo nama naa kennaan jedhaan yeroo hundumaa maatii qaba namoota natti dhiyoo hedduu jira. Jara faana wal gargaarra ijoolleen gara barnoota akka deeman goona. Gaafgaafii waltajjii. Mana barumsaa situ geessamu ijoollee? Gaafa keetu geessamu situ geessamu? It depends. Gaafgaafiin geessina. Gaafgaafii immoo nama nu gargaaru keessaa jechuudha. Akkaataa hojii keenyaan. Yoo waltajjiif eventiin qaba ta'e 11 folakkaa akkasitti manaa bahuu qabda. Hin baata waan ta'eef sa'aatii sanatti waan ijoollee barnoota geessitu hin jiru. Kanaaf guyyaa eventiin addaa yookiin waraabbiin addaa hojiin addaa rifachiisaan jirree garuu bifa sanaan ijoolleen geessitaa achi hojii guyyaa guyyaatti deebitaa jechuudha. Hojiin guyyaa adda adda kanaaf kanan sila entrepreneuriidhaan isiin jedhe. Hojii adda addaa hedduu hojjetta waan ta'eef eventiin hojjedha, waltajjiin hojjedha, beeksisaan hojjedha. Diraamaan hojjetta, fiilmiin hojjetta. Waan ati irraanfatte immoo tansii guuta rakkoon qabu. Kanaafuu kun hundumtuu guyyaadhaan aktivitiin kee adda adda ta'a jechuudha. Kana hunda keessa garuu jiimii hojjechuun dirqama. Jiimii garuu amma kanan jalqabe yookiin maarreetuun ta'in ijoollee xinnoo ta'e sarkasii jira naqamte. Sarkasii nan hojjedhan ture garee sarkasii Jimmaa jedhama naqamtee jira garuu naqamtee keessatti sarkasii sana hojjechaan guddadhe ijoolleen safaraa dhufanii sarkasii gaafan gaggalagalu gaafan hojjedhu na laalaa turan. Kanaaf nu agarsiisuu dandeessaa tokko? Sakkami. Ijoo waan dandeessan tokko. Yeroo suuraa keessa argu karaarras waan wookii gootu natti fakkaata. Atileetummaa ta'uu fadhaafis waan yaalii goote wayii natti fakkaata. Beeksisa fakkeessitee akka baay'ee fiiguu dandeessu wayiis nutti agarsiisaa turte. Amma jechoota biyya lama dhoofte sarkasii naqamte sarkasii Jimmaa jette. Meeriin mucaa Jimmaatii jedhanii inni kaan mucaa naqamteeti jedhu yeroo baay'ee hin beekamu akka dhaloota keessa. Adaamaadhas nan jedhu. Adaamaadhas hin jedhu. Jimmattiin dhaladhe. Dhaloonni koo Jimmaa. Maatiin koo maatii hojjettoota mootummaati. Abbaan koo immoo poolisiidha. Abbaan kee poolisiidha? Akkasii. Argite? Maal fakkaan waa'ee poolisii. Waa malee naaruu jedha. Yeroo ani dhaladhu Jimma turan. Akkuma dhaladhe waggaa 2-3tti gara naqamtee deeman. So kanan guddadhe naqamteedha. Ijoollummaa kee kanatti beektu? Kanan beeku naqamteettidha. Hawaasni sirriitti na guddises hawaasuma Wallaggaa hawaasa naqamteeti. Kanaafuu akkasii jechuudha. Achi booddee warra meerii guddiftan kabajaa guddaa isiniif mala. Jimmii
iddoo dhalootaa ta'ee Naqqamtee iddoo guddinaati. Adaamaatti ijoollummaadhaan dhuftee gara Adaamaa? Eeyyee. Adaamas sagal booddee Adaamaatti mun baradhe. Kutaa sagalii eegaltee Adaamaatti? Eeyyee Adaamaatti eeyyee. Kanaaf haayiskuuliin barnoonni kee kan Adaamaatti. Naqamtee hamma kutaa 8 seemisteera jalqabaa achi booddee seemisteera lammaffaa irratti gara magaalaa Adaamaa dhufne umrii tiineejaruma faayireej kana Adaamaatti dabarsine. Ijoollummaa keetti akka amma natti himte abbaan kee poolisiidha. Poolisummaa argaa guddatte achi immoo gara ogummaa poolisii wal qabatu wajjiniin gara hojii kanatti seente. Caalatti gara poolisummaa gara dhukaasuu kanatti akkamittiin gorree gara gaazexeessummaa gara waltajjii maal kanatti maaltu gara sitti si deemsise moo ijoollummaadhumaan gaazexeessituu faa wayii waan akkasii ta'uu barbaadda turte? Walaloo faan dubbisan ture barattu kutaa 3ffaa ta'e waltajjii irratti. Walaloon dhiyeessaa ani meerii didhaa disaasaa. Calalaqee mana barnootaa hedduutti hin baradhe mana barumsaa calalaqee jedhamutti hin baradhe. Yommus ganama hiriirri jira. Faaruu naannoo Oromiyaa faarfatteetu kanatti gara kutaatti galtu. So waltajjii yookiin hiriira sanarratti alaabaa irratti baatee walaloon dubbistaa walaloo dubbisaan ture. Sagaleen koo waraabamee jechuudha. Barsiisaa Toleeraa jedhamu maaster Toleeraa jennaan nuti yommus. Maaster Toleeraa sagaleen koo waraabamee yeroo boqonnaa sirbaaf akka ta'u maaliif walaloodha malee eersiin nama nyaataa lafa hundaa lixaa walaloo san eenyutu barreessee nutti laate akkuma inni waraabamee sagalee koo waanuma akka biyyaatti hundumtuunis barreessee beekaa hiriyoonni qofa namni baay'een dur walaloo barreessu baay'een isaa kana qaba. Waraabamee sa'aatii boqonnaa kutaadhaa ba'amu jiramti sa'aatiin boqonnaa. Sa'aatii sanatti hin gadhiifama ture mana barumsaa keenyatti. Yommus mana jalqabee jechuudha. Ijoollummaadhaan mana barumsaa keessatti iyyuu beekamtiin qaban ture. Qufaa faana waraabame beektaa qufaa qaba ture dhufaa qaba kan waraabame suni. Maaliif sitti fakkaate dhugaa dubbachuudhaaf intirestiin yookiin fedhiin waan ta'e wayii ta'u nama baay'ee irratti ijoollummaarraa ka'ee waan eegalu wayii natti fakkaata. Garuu yeroo san abjuun kee gara kana taanaan poolisummaan jira maatiin immoo waan beeku qaba. Abjuu kee irratti hammam si gargaaruu turan maatiin kee? Maatiin koo namoota dhaloota isaanii dursanii dhalataniin jedhanan abbaa koodhaanis haadha koodhaanis. Abbaan koo baay'ee ammayyaadha. Baay'ee akkaataan inni itti si hubatu akkaataan inni itti si gargaaru dursee akkaataan inni itti waa tilmaamu kun baay'ee na ajaa'iba. Baay'ee na gargaaraa turanii na jajjabeessaa turanii waan inni dhowwamu waan hojii faana waan taalantii faana wal qabatu kun hin jiru hin turres. Sitti mee bar umrii koo ijoollummaatti sarkasii garee sarkasii birrii kaffalaniitu akkaan sarkasii hojjedhu kan na taasisan. Ajaa'iba. Si galee karaa artiitiif karaa fedhii kootti wantoota na dhiyeessan sirriitti na jajjabeessu. Sirriitti waan humni isaanii danda'u hundumaa na gochaa na guddisa. Ati ijoollummaatti erga gargaarsa akkasii argattee guddatte ijoollee ati immoo amma haadha ijoolleeti. Ijoolleen kee immoo fedhii qabu waan ta'uu barbaadan wayii qabaachuu danda'u. Fedhii addaa cinaadhaan waan kunoo ogummaa isaanii gabbifatan adda addaa qabaatu. Isarratti hammam gargaarta? Ijoolleen kee immoo gara keetti yookiin gara abbaa isaaniitti gara kamitti akka isaan deemuu danda'an fa'a tilmaamtee beektaa? Namni si akkeessuufaa jira. Akka maamiin ta'a jedhanii egaan guyyaa har'aa jedhanii waltajjii fa'aa kan geggeessan jiru. Jechuun sirriitti adda baafattee guddisuun dirqama bara kana. Wanti hundumtuu akkuma dhufeetti dabarsitee ijoolleetti kennita taanaan karaa nuti irra dhufne irra deebistee deemsisuudha jechuudha. Akkan sitti mee kan koo maatiin na hubatanii waan humna isaanii na gochaa na deeggaraa na guddisanidha. Kan koo immoo sana caaluu qaba jechuudha ijoollee koodhaaf. Kanaafuu Waaqayyo na gargaara guddisarra hin jira kaan. Kanaaf waan isaan yaadan hundumatti akka isaan milkaa'aniif maatii gargaaru keessa. Baay'een carraaqa keessumaa kennaa isaanii sirriitti adda baafachuudhaaf isa nan carraaqa. Inni guddaan waan kana natti fakkaata. Maatiin hundumtuu kan beekuu qabu yeroo tokko waanuma beekan qofa sii galee namni wayii naannoo sanaa doktora taanaan doktora ta'ii jedhanii maatiin kan nama cinqan jiru miti kennaa ijoollee irratti garuu caalaatti yoo irratti hojjetame caalaatti yoo
adeemsifame kana caala gaarii ta'a jedhee nama. Egaa gara addunyaa taatummaa kana immoo gaafa laallu akkuma sila jettee hojiilee hedduu keessaa taatummaa keessatti fiilmota hedduu irratti, diraamota hedduu irratti, keessumaa diraamaa kiyyoo irratti immoo adda duree taate yeroo dheeraadhaaf hojjechaa turte. Namni baay'een meelaalaanis meeluun namni harkatti qabannee immoo waaqnis nu gargaaree kan wal arginu ta'a. Maqaa jaallatu kan hundumaan kan si waamu kan gara kanatti immoo kan dhufte hojiima sana hojii wal qabateeti immoo namatu si argee kaasti si godhe immoo bareedduudha jedhanii si yaadaniiti immoo maal yaadaniiti? Ani deemsa jireenya koosa kamiyyuu keessatti feevarii naaf taasifameen beeku. Waanan danda'uuf waanan sirriitti itti gaafatamummaan itti kennamu sana ba'achuu danda'uuf kanan hojjedhu. Kanaaf afaan guutee dubbachuu nan danda'a. Kan sitti tolu hojiin keenya hojii nama fuulduratti ati hojjettudha. Dogoggorri keessa, milkaa'inni keessa, ciminni keessa, dadhabinni keessa wanti hundumtuu uummata dura, kaameraa dura, iskiriinii dura jira jechuudha. Kanaafuu hojiin dandeettii kootiin ala naa gaddanii yookiin waan bareedduu ta'eef waan dheertuu diimtuu ta'eef namni carraanaa kenna hin jiru. Hin jiru waan akkasii. Anis nama akkasitti yaadu. Situ gaafate moo jaratu diraamaa hojjechuu dandeessaa siin jedhamu? Kan kiyyoo moo? Keessuma keeyyoon lakki waanuma gara addunyaa diraamaa fi fiilmii kanatti gaafa jalqaba dhufte hojii kee jalqabaa fayyadatta? Hojii koo jalqabaa sirriitti hin yaadadha. Fiilmii handarii jedhamu. Fiilmii handarii jedhamu Campus Life'dha. Fiilmiin suni Direedawaatti hojjetame. Direedawaatti yuunivarsiitii Haroomayaatti. Yuunivarsiitii Haroomayaa fi Direedawaadha kan seetingiin isaa ture achitti hojjetame. Handarii. Ani garuu har'a keessumaa laayibraarii keessa taalinni ta'e. Isa gaafan hojjedhu fedhii keessa koo jiruun. Fedhii keessa koo jiruun akkuma sitti mee. Isaantu si gaafate moo situ gaafate? Lakkii maal eessaa isatti na beekanii na gaafatu. Ana malee. Nan hojjedha jettee? Balbala rurrukutaasanii banama. Kennaan qabu, dandeettiin qabu, carraanaa kennaa na hojjechiisaa kana hojjechuun barbaada jedheen gaafa. Na ilaala. Thank you. Carraa akkanaa kennamu hin gaafadhu taanaan meeriyaati har'a hojii isheetiin bartee waamte miti. Sichis ammas namni hojii koo erga argee booddee maqaa wayii godhadheera. Waanan hojjechuu danda'u baraneera kan. Nuun garuu nutu barbaadee si affeere malee ati nuun gaafanne. Amma kaanni. Amma kaanni. Iddoo guddaa erga si galee. Iddoo barbaadamu erga. Anee beeluudha ittee maqaa ittiin of waamtu. Maqaa itti hojjettu, maqaa itti namni si waamu. Hojiin keenya hojjettee of hin agarsiistu taanaan eenyuyyuu sin beeku. Dhugaadha. Eenyuyyuu. Si galee dirqama carraa argattee hojjechuu qabda. Carraan immoo manatti siin dhufu. Dhaqxee gaafatachuu qabda. Siinii tokkoof meejor kaaraaktarii miti kanan hojjedhe yoomus. Campus Life'dha. Mucaan daayireektariif barreessaan fiilmii sanaa yeroon oduu poolisii sana fi waltajjii poolisii sana hojjechuudhaaf OBN deemu wal argina turre. Achitti beekan. So fiilmii akkasii qabu jedhamee jarri akkan fedhii taatummaa kana keessi koo jiru beekuu fi akkasumatti maatiidhaan jiramti ennaa tokko wanti gara mul'ata keetii si geessu akka tasaa wayii fakkaateetu sitti dhufa. Dhugaadha. Tasa miti garuu. Tasa miti garuu. Itti fayyadamuu garuu immoo sirra jiraata. Kan keeti. Akkuma nama tasa wal argeetti dhufa abjuun kee yookiin daandiin karaa abjuu keetii si geessu namootaan jechuudha. Bifuma kanaan dhufee nan hojjedhe gaarii ture. Ennaan akkuma sitti mee gargaartuu karaktaraati kanan hojjedhe sun. Hamma dhumaatti gaabbaa hojjetan jechuudha. Meejor karaktarii ta'uu qabdi turte isheen jecha. Sun immoo anaaf mirkannoo tokko ture jechuudha. Nan danda'a jechuudha taatummaa jedhee jechuudha. So inni gaarii ture. Muuxannoo gaarii ture anaaf achi booddee immoo diraamaa TV irratti dhufe diraamaa TV gaafa hojjedhu kaastii na godhan diraamaa TV irratti kaaraaktarii poolisii jira meerii waa'ee poolisii beekti jedhanii gaarii ture iseenis maayinar kaaraaktarii dhannisii galee garuu mul'ata ture achi keessa sadaffaa ammas poolisii mateen hojjedhe stoorii jaalalaa qabdi garuu isheen isa jalqabaarra
kaaraktariin ishee xiqqoo fooyyaadha siinii baay'ee mul'atu ture sarrattis namni na arge isa booddee garuu hojjanne yeroo dheeraadhaaf yeroo baay'ee garuu daayirektaroonni yeroo fakkeenyaaf meeriin poolisiidha taatee hojjennan waan paartii poolisii qabu argannaan yeroo hundumaa meerii moo waamu yeroo akkasii jira nama waardiyyaa ta'ee hojjetu yeroo hundumaa waardiyyaadhuma hojjettu manaa ta'a hojjettu manaa siin immoo amma gaafan dhaga'u amma daayirektaroonni tokko si gaafachuuyyuu sodaachaa jiru maallaqa nutti mi'eessuu dandeessi maallaqa guddaadhaan hojjetti ammoo beekamtuudhaan jettee waan yaadduuf nu ajajamuu dhiisuu dandeessi jedhanii daayirektaroonni baay'een akkasii sodaatan hin dhagaa dhugaadha. Kafaltii guddaan nu kaffalamee hojjannaa diraamaa fiilmii. Ani hin beeku. Ilaa uummatatti madhaa otoo nuun kaffalamee hojjanna jedhaatti uummatatti madhaa ani hin beeku. Daayirektarri na sodaatu jira laata ani hin beeku gaa. Daayirektarootaan wajjin hojjedhe garuu tu gaafattee ani poolisummaa keessatti jala sararreessitti meera siineeriitii waan jedhamu jira. Daayirektarri sun umriin isaa siin gadi ta'uu danda'a, piroofaayiliin isaa siin gadi ta'uu danda'a, wanta adda addaatiin siin gadi ta'uu danda'a. Diraamaa sana irratti garuu daayirektara jedhamee erga dhufee an taatuudha miti. Taatuudha ajajamuudhaaf achi jira. Kana nan kabajaa jechuudha. Kun gaaffiif deebii hin qabu. Maybe aadaa hojii biyya keenya keessa jiru faana wal qabatee kaaraaktarii caalaa itti gaafatamummaa daayirektaraaf ba'aan hojjedhaa nama yeroo tokko durseen qaqqabaa durseen qaqqabaa ani sa'aatii daayirektarri faana duuba dhufuu danda'a. Durseen qaqqabaa gaafa jettu nunis egaa uummatatti himuun irra jiraata meeriin baay'ee yeroo irratti baay'ee nama of eeggattu siin jiru har'umayyuu interviyuu kana yoo nu dursitee dhufte ni dirqama. Poolisummaa marraa maddaa kunis yeroo eeguun maal jechuudha? Isarraa maddaa amma immoo itti gaafatamummaa hin qabu. Yeroon bakka wayii deemu yeroo ijoollee kootiif kennuu qabu dhiiseen. Yeroon maatii kootiif kennuu qabu dhiiseen. Yeroon ofii kennu dhiiseen. Ofirratti invest gochuu qabda miti. Isa dhiiseen bakka sana kanan deemaa jiru. Kanaaf yeroo koo baay'een vaaliyuu godha. Baay'een gatii koo yeroo kootiif gatii qabaa jechuudhaan. Kanaaf namni shannaan jennaan shanuma kan koo. Achis maalis hin qabu. Durseen qaqqabaa. Kiruu irrattis amaleeffannaa akkasii qabnaa jiru ijoolleen nu faana hojjetan Solanfaa kun jarris wal fakkaataadha aadaan hojii keenya. Kiruu gaafa ta'u garuu namni baay'een sababii sitti maamma karaa cuccufame siin jedha. Kanat ta'e sanat ta'e kana hundumaa gaamma saayinsii poolisii keessatti dursiitii yaadii jedhama. Argitee? Karaan cufamuu danda'a. Daqiiqaa 30. Thank you. Taaksii yoo dhabame daqiiqaa 20. Irra katta garuu nama faana olii galu. So of challenge goota of dirqisiista jechuudha. Bakka sana ga'ee anamma nama dura dhaabadhee kadhachuu kana hin barbaadu. Gadis ta'uu hin barbaadu. Kanaaf waanan jedhame godhee argamuu hin barbaadaa jechuudha. Sanaaf ajajamee daayirektara yoo ta'e ajajamee gatii kafaltii miti nuti artii Oromoo keessatti industrii artii Oromoo keessatti for sure kanan sitti himu kiruu production isa ta'u kiruudhuma guutuu fiilmiif diraamaa keessa jiru guutummaa keessaa kan hamma dhama'uuf hamma maqaasaa hamma saamaluun arganne taatotadha. Inni kaan inuma argata. Harkatti fudhata maaliyyuu ta'e. Waraabdaa jennaan waraabee birrii isa fudhatee gara. Ediit goota akkasi. Inni samma jabaaluudha jechaan jiru. Handaarii irratti. Wayyoo maaloo. Yommuu yeroon deemu iyyuu tiraanispoortiidhaan rakkadhee maal jedheen deeme. Maaliif akkan sitti meedha paashaneet yommuu taatu akka nama qalbii dhabee wayii taata. Garuu qalbiidhaan kanatti jirtu. Waan alarraa mul'atu waan akkasii itti define gootu hin jiru. Waan ati ibsitu hin jiru. Kanan irraa argadha kana jettee hin argattu. Lubbuun kee garuu bakka uumamteef waan uumamtee barbaacha si maraachiti jechuudha. Kanaaf waan kafaltiyyuu naasoftu. Still ani scriptiin dubbisu jira, hojiitti kan jirru jira, kanan dubbisees dhiisee jira. Hojicha nan hojjedhaa moo hojjedhu irratti xiyyeeffadha malee waa'ee maallaqaaf waa'ee kafaltii irratti hin xiyyeeffadhu. Meeriin diraamaa meeqaf akka irratti hirmaatte yaadatta? Fiilmii isa ta'uu diraamaa isa ta'uu lakkoofsan. I think kiyyoon sadaffaadha. Diraamaa kee sadaffaadha. Sadaffa. Fiilmii hoo?
Filmii akkan sitti mee Kiyyoon Afraffaadha diraamaadhaan dhiifama. Filmii afaan Amaariffaa tokkos hojjedheera. Afaan Amaariffaa yaa filmii afaan Amaariffaa kan bahee sirriitti kan laalamaa ture. Innis ካምፓስ ላይፊidha. ናዝራዊው jedha. ብቻ የሆነ በድብቅ የጀመራችሁት ነገር ያለ ይመስላል። ናዝራዊው jedha. ካራክተሪin achirra jirtu xiqqoo isheenis rakkistuudha. Filmii sadii ta'uu isaati. Maybe. Fuulduratti fiilmii diraamaa kana keessatti hirmaachuu yookiin immoo kan mataa kee fa'aa diraamaa fa'aa ofii waan barreessitee fa'aa yaaltee fa'aa qabda. Otoon barreessitoo waan akkasii diraamaa akkasii fiilmii akkasii uummata biraan fa'aa otoon ga'e jettee waan yaaddu fa'aa yoo jiraatu. Ammatti yaaduma qindaa'ee iskiriiptii ta'ee ani barreessee diraamaadhaaf yookiin fiilmiidhaaf qaqqabsiisu ammatti hin qabu. Ammatti xiyyeeffannaan koo hojiiwwan biraadha. Yeroo booddee garuu dirqama taatummaadhaan garuu fiilmis diraamaas hojii guguddaa ittuma jira. Hojii biraa maal qabna ree? Daayireektaroonni dafaa. Waltajjii gaafa jettu dhugaa dubbachuudhaaf ammatti industirii waltajjii geggeessummaa waltajjii yookiin MC kana keessatti namoota tokko lama jedhamanii waamaman muraasa keessaa tokko si'i waltajjii beeksisuu egaa hojii makee jalqabaatiin itti fufte garuu wannan meerii irratti argu akka audiensiitti akka daawwataattis akka nama sagantaawwan adda addaa hirmaatu tokkotti akkaataa guddinate baay'ee nama sirriitti industirii kana keessatti of guddisee professionalismii eeggatee sanarratti ol ka'ee nama dhufe wayii tokkodha. Ati warra konfidensiidhaan kana booddee ani cimtuudha waltajjii geggeessuu nan danda'a akkam jirtu guyyaadhaa jedhee nama eegalumu nama durseetti qophaa'u tokko. Waltajjii noosiif maali waltajjii geggeessu? Waltajjiin qophii barbaada gammee baay'ee. Amma nuti amma sagantaa kee kana amma talk show kee kanarratti utuu waa dogoggorree keessaa kuttee yookiin daayireektarri keessaa hambisuu danda'a. Maqasii qabu. Waa hafuu danda'a. Tu nama biran ga'in asuma keessatti kiruu jirutu sana arga malee ooneeran ta'u jechuudha. Waltajjiin garuu laayiviidha. Laayiviidha. Kallattiidha. Kallattiidhaanidha kanatti adres gootu. Of eeggannoo barbaada baay'ee. Nama gammachiisuudhaaf isa tokko gaafa gammachiistu inni tokko muufata waltajjii irra beektamti. Sirriitti. Isa tokko gaafa galateeffattu sababiima tokko malee inni kan biraachi biraati anis waamamuun qaba ture jedhee hin gaddaa jechuudha. Sitti aara. Nama ka'ee ba'eefaa beekan. So meeriin irraanfatte jedhee nama ka'ee garuu ani irraanfadhee miti sii galee hin irraanfadhu sana. Sababiin isaa ani waltajjii hojjechaan guddadhe. Akkan sitti mee waltajjii irratti hin guddadhe ani. Ituma namni na laaluun guddadhe waltajjii irratti. Waltajjii marratti dhalachuuf bichaatti. Hospitaalumatti hin dhaladhe. Guddinni kee waltajjii dhufu. Sii galee kanaafuu amma yeroo jalqaba waltajjiitti dhuftu isa duraan sitti magaa amma adeemsa kana keessa meerii ishee dhumtee ta'a amma kan ilaalaa jiru. Ishee as geesse namni waltajjii irratti kan argu. As ga'uu dura garuu dogoggora baay'ee jira. Waltajjiiwwan amma irratti hirmaattu namoonni guguddaan irratti hirmaatan kanarra dhaabbachuudhaa fi waltajjiiwwan namni irratti hin argamne baay'ee hojjetteetu kanatti dhuftu. Sii galee kanaaf waltajjiiwwan sana irratti hin dogoggortaa. Maqaa wal jala dabarsitaa, pirootokoolii wal jala dabarsitaa. Hin irraanfattaa akka tammeettee fa'a. Hin irraanfattaa. Waan odeeffamuu hin qabne fa'a odeessitaa achi baatee. Sii galee. Waan dhedheeressuu waan sirri jiraatu fa'aa seetee. Maayikii amma maayikii butachuu qofa baqa. Namni tokko maayikii gaafa argatu hin machaa waan dubbatu hin beeku. Al tokko maaliin ta'e beektaa? Waatu eebbifama. Yaadannoo sammuu taasisaa jiru. Ani waltajjii baandiin beeksisa. Waltajjii baandii beeksisuu jechuun akkuma sila sitti mee baandii guutuudha. Weellistoota baandii sana keessa jiran waa'ee baandichaa piroofaayilii baandichaa walaloodhaan gootee maaliin gootee imeejii baandii sanaa booldi ta'e akka mul'atu goota. Kuni hojii koo ture. Baandiin gaafa waltajjii dhaabuu anis wajjin bu'aa warri waltajjii beeksisan professional ta'an immoo dhufanii qabatu waltajjii. Argitee ani immoo abjuun koo baandicha beeksisaa hafuu miti. Isa guddaa sanatti ce'uudha. Exactly.
soo guddachuu qabda kaamitiiree fooyya'uu qabda isteeppiidhaan. Baandii gaafa beeksisu achumaan sagantaan kun sagantaa maaliitiin jedha. Hojiin koo silaa baandii ma beeksisuudha. Baandii gaachana poolisii Oromiyaati baandiin keenya hojii akkasii amma immoo yaadaan Boorana singeessinaa yaadaan Gujii singeessinaa yaadaan Wallagga yaadaan Abbaa Gadaa galma Abbaa Gadaa keessa seeru fuutee madeemsisuudha malee haasaa dabalataa biraan irraan eegamu. Akka hojiitti yoo yaadde. Akka nama mul'ataaf hojjetutti gaafa yaaddu garuu waltajjichi maali jedheen gaafadhaan. Baandii beeksisuu san deemuun siin jedha. Ennaa tokko warra waltajjicha akka beeksisan waamaman caalaan performa godheetu isatti aanutti intala shanan waamaa jedhama. Kun akka hin jedhamneef maaltu dhufe maayikii ittiin kenninaa dhufe. Si galee inni sin taane baandii beeksisuu nan ba'a achi baandiin gaafa dhufu no nama waltajjii beeksisu qabna baandiin nama waltajjii beeksisu akka hin barbaachisu. Ani meerii didhaadha. Didhaa. Argite kanaafuu didhaa koo baachuun qabaa jechuudha. Intii qoftuudha jechuudha. Hin sobda malee. Kanaaf yeroo isaan asii hin taneedhani kara biraatiin waltajjii sanaaf walaloo barreesseen deemaa. Akka hubattan maayikii argadhee ol waltajjii irra walaloo dhaqeen koreedhaaf dubbisaa. Isaan kunumaafuun qophaa'anii faan dhufne waan ta'eef kan amma tolaam si galee tolaam uffata baandiin waaqayyo isaaniif kennu godina hundumaa qabna kan baandii ciishee irratti dhiqatteen uffatta lippistikii diimaa yommus immoo diimaa kalas hin baataa ijoollummaan jira ija jabinni jira akkasitti hojjetamaa ture jechuudha yommus dogoggorri baay'eedha maaliin baay'eedha. Qalbeeffannaa waaqni naa kenne maal ture beektaa amma ati duratti jetteef jijjiirama jiru narratti argite sanaaf bu'aa kan naa ta'e gaafa namni intalli kun sirrii miti hin dandeessu gama adda addaatiin jechuudha. Ogeeyyii miti ogummaa kana keessa jiran mataa isaaniitiin wantoonni jarri dubbatan hin jiraataa jechuudha. Si galee kanaafuu isa maalittan fudhadha beektaan fooyyeffachuu waan na jibbaniifidha. Akkan hojii isaanii hojjenneef akkas jedhaniitu dheedhee yaada qajeelaan taane kan biraa yaadu. Yaadota sana keessa dogoggora jedhamee wantoonni natti himaman sun akka carraatti hin fayyadamaa jechuudha. Fooyyeffadheen isattaanutti of barsiisaa of fooyyessaa dhimmoota kanarratti intarneetii irraa wantoota jiran dubbisaa namoota guguddoo addunyaa kana waltajjii guguddaa hojjetan profaayilii jaraa dubbisuu of fooyyessuudhaafan carraaqaa jechuudha. Sana keessa immoo waaqni si gargaara. Carraa argattutti immoo sirriitti fayyadamnaan waltajjiin yeroo hundumaa haaraa ta'uusaa hubannaan akkan sitti hime jechi takkaas keessaa ba'e daayireekt yoo xiqqaate waltajjii galma tokko keessa nama 500 akkasitu jira. Nama 500 gurra nama 500 keessa galta. Si galee maqaamti isaayyuu master of ceremonyidha miti. Maasteriidha jechuudha waltajjii sanarratti. Bulchaa waltajjii sana. Beeksisa amma beeksisa produusii gootamu yeroo namni si waamu dhaabbata wayiitiif dhattee akka aktariitti achirratti hojjetamu sagaleedhaan beeksistamu maali amma hojiin beeksisaa kee walumaa galatti beeksisa hojii wal qabatee immoo yeroo ammaa kana beeksisa dabalataan ambaasaaddarii taatee dhaabbilee adda addaafis beeksisaa jirta dhaabbata farniicharii wayii argeera yookoo kiliinik akkasumas baankii siiqqee natti fakkaatu. Bakka tamittuu ga'umsa qabaattee argamuun gaariidha. Afaan guuttee kan dubbattus kan nama dura deemtus gaafa dandeettiif ga'umsa sana qabattee argamtu firas jedhi diinas jedhi jabaa giddii jaallatu jedha Oromoon. Ituma maal fakkaattiin talli kun ituma jedhu giddii isaa garuu si hojjechiifata jechuudha waame. Achi bira ga'uun salphaa miti. Amma dhaabbileen ati waamte kunis warreen kaanis an dhaabbata promotionii hin qaba dhaabbata production promotionii hojjetu kanaaf production guutuudha kan nuti produce goonu jechuudha. Warreen ani specially brand ambassador ta'ee fi jiru kanneen production guutuu content isaa jalqabee guutuusaa nuti hojjetaa taatummaadhaanis nan hojjedha. Kanan taatummaadhaan sagaleedhaanis irratti hin hojjenne beeksisoota hedduu produce kan goonu jira jechuudha. Hojii babal'aadha kanan hojjedhu akkuma atu beektu namoota baay'eedha kanan of jalatti hojjechiisu. Kaameeraa faa duuba dhaabbattee akkas godhii waan jettu waa'ee qaba.
Faranjii ma waraabee kana? Chinese. Chaayinaan jaallatti. Eeyyee. Chaayinaa jaallatti. Kanaan dura simmoo. Oh, footoo kana. Kun egaa durii. Kun waggaa baay'ee dura garuu. Isa yeroo na hojjechiisaa hidhee dhaqee. Mata hojii. Ajaa'iba dubbachuudha. Jijjiiramni kee baay'ee ajaa'ibsiisaadha dhugaa dubbachuudhaaf gama hundumaa. Amma gama beeksisaan gaafa laaltu amma Chaayinaan dhaabbata Chaayinaatiif hojjetta kaameraanis Chaayinaadhumatti hojjechaa jira waan baay'een akkasi. Amma gama industirii beeksisaatiin gaafa ilaallu beeksisonni biyya kana keessatti hojjetaman afaan Amaariffaatiin hojjetamu. Kun dhugaa xaliila qulqulluu hundumti keenya kan beeknu. Dhaabbileen afaan Amaariffaatiin hojjechiisan namoota beeksisa hojjetan akka kee akka koo nama kaan kana immoo gaafa waamanii afaan Oromootti nuu hiiki jedhanii sagaleemti kee qofti jalaa afaan Oromootti akka hiiktuuf malee akka beeksisa hojjettuuf waamu. Kontentii fireeshin hin jiraatu jechuudha. Sun immoo maal uuma taatota beeksisan irratti hojjetan akka isaan maallaqa hin arganne taasisan warra waraaban akka kiruu waan sana keessatti hirmaatu hundumaa namoota dhaabbata beeksisaa qaban afaan Oromootiinis dabalatee akka isaan hojii hin arganne akka isaan homaa tuyyuu hin galle taasisa. Amma yoon yaadachuudhaa baadheyyuu beeksisota adda addaa afaan Amaariffaatiinis qulqulleessiteen hojjetta. Afaan Oromootiinis hojjeta. Inni kan biraan meeriin baay'ee wanni ajaa'iba namatti taasisu dandeettii afaan keeti. Dandeettii afaanii kana Adaamaatti guddachuun maal kun si gargaareera laata afaan Amaariffaa sirriitti beekuun dubbachuun amma inumaa waltajjii afaan Amaariffaa si to'achaa jirta jedhanii si komachaa waan jiran. Hojii namni lama nyaatu kophaa nyaachaa jirti. Kanum takka koo qoodee nyaatu iyyuu hin jiru gammada. Asiin jalqabe miti garuu. Ija jabina koonsiptima. Waltajjii wayii irratti ol ba'ee Amaariffa baraan jira kaan. Achi baandii keenyatu hojii wayii dhiyeessee gale. Waltajjiin waltajjii federaalaati. Achi Adaama galma abbaa gadaatti baandii keenya afaan Oromoodhaan ba'ee hamilee maalii jedhee keen Amaariffaan cabcibuun jiimuun jechuudha. Cabcibuunji mooraalee taala ምናምን jedhee ani Amaariffa sakkamii hojjedhee galeera gaan ijoolleen achitti dhumaniiru beektaa kolfaan hin beekoo waan jedhee gaan Amaariffa hojjedheera bakka yeroo taanu waltajjii federaalaa hojjechuu yaadaa jiraan akka kootti gaafan garuu kufeera namni akka yerootti kolfaan qiruun baandii guutuun namni 40 wayii dadhabeera bakka baaksteeji maal meeri naan jedhee hoogganaan keenya nabsiisaa Amaaruu amma du'eera. Shimallis Dinquu beektaan yoo ta'e. Maal yoo sittafe Amaariñichi maal sii godhame bakka asuma afaan Oromoo. Isumatti waamamte dubbatteen galte. Nu salphiste maal jedheen ani sirrii akkan sitti hime sirriin hojjedhe akka kootti. Achi booddee ijoollee warri na caalaa Amaariffa bebbeekan jiru achi warri saaksifoonii fa'aa meeshaa taphatan iddee ምን ሆነሽ ነው እንዴ ጨብጭቡት ያለሽ እንዴ ነኝ አልኩ እንዴ ደንከ አለመ ዶጎጎሮ ኮትስ hinqaaneffadhu ሲገለ ኦኬ ማል ጀደመ ቱሬን ጀደን አይ ሰልፕስቴም አከሲን ጀደና አናማ አቲና ጫላዋ በርቴ የሮ ኮሜንት ነጎቱ ባቲሞ ማልሳ እንጀዷና ማከስ ኡማም ወኮቲ ማል ጀደመ ቱሬ አከም ዳላ jedheen beekumsa namarraa fudha. So yeroo taanutti ittiin deebi'u jechuudha. Adeemsa flow sana keessa dhufeetu gaa Amaariffii har'a waltajjiin ittiin beeksifamaa dhufe takkaa manachii dhufe miti jechuudha. Ati cabcibuu biras darbitee amma cabcibuus bartee afaan Amaariffaatiin sirriitti hojjechaa jirta. Qineesa rafaan jira malee. Kun immoo dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee amma argitee industirii kana keessatti akkati caalaatti mul'attu akkati caalaatti argamuu dandeessu si taasisee jira. Namoonni kun kwalitiin akkasii namoota baay'ee irratti kan meeriin tarii abjuun hangarratti yaadame of barsiisaa jirta afaan of barsiisaa jirta hojiidhaan of barsiisaa jirta waan hundumaan of abjuu yaaddee fi keessa ishee jiru gaheera jettee yaadaa jirta. Ngeenye malee garuu karaa sirriirra kan jiru mamiin qaba. Abdii okutattee beekta waan kuni hin deemsisu ofumaan dhamaa jira karaa biraa otoo filadhee wayyaa maaltu waan kanatti umrii koo na ficcisiise. Abdii kutannaa miti abdii kutachuutu hin ta'in akkuma sin jedhe abdii kutachuudhaaf xiqqoo fagoodhaan baay'ee fagoodha
Irrakkista abdii kutachuu. Abdiyyuu abdii kutachis. Abdii kutachuuyyuu abdii kutachis. Isuma iyyuu nan kutachisa. Garuu immoo yeroon itti baay'ee keessi kee gaddu jira. Isumatti hojii hojjechuuf carraaqxu namni misunderstand godhee lafumaa ka'ee yerootti karaa sitti cufee waanumatti asii kaatee asitti argachuu qabdu callisee si naanneessaa fa'aa oolu. Si gala waan jechuu barbaade jedhee yaada. Wantoonni akkas akkasii jechoota namni tokko jechoota jarri fayyadaman. Si galee jechoota namni fayyadaman kun abdii kutachuu miti. Isa ciraasa abdii kotti na cichisiisa. Baay'ee keessa ka'ee daawon ta'u miira gaddaa baay'ee boo'u gadduu boo'uu. Yeroo baay'ee garuu chaalenjiin inni atamma sila waan karaa gabaabaatti deemamuu danda'amu karaa namatti dheeressuu jettee kaastee jirta. Industirii fiilmii keessattis afaan Amaariffaatiinis afaan Oromootiinis gaazexeessummaa keessa waltajjiis ta'uu danda'a. Hojii erga fixxee booddee tarii dubartummaa fi hojiiwwan akkasii hojjechuun mataan isaayyuu chaalenjii of danda'e yookiin rakkina of danda'e qaba. Inni kun siinsi mudatee beeka waan akkasiitiin rakkattee beektaa? Ifaaf ifatti kana jedhee waan an sitti himuu danda'u hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu agartee amma gaa dubartii akka koo abjuu isheedhaaf mul'ata isheedhaaf garuu immoo sitti meera kaa baakgiraawundiin koo anamma nama keessi koo hojjetamedha. Si galee keessi kee hamma geessu nama beektu lafa dhaqxu nama beekuudhaan bakka hin jiru nama sirriitti adda baafadhe bakka hin dhaqu immoo nama beekuudha. Dubartii akkasii gaa easily waa ittiin dubbatattu hin sodaatamtas. Hojichas gaafan hojjechuu jalqabu kaasee nama gaa'ela qabuudhaan sunis dhiibbaa mataasaatii qaba waan sirratti uumu. Ija babaasaan deemaa ija jabeettiidhaanii lafa lallaalaan deemu carraayyuun kennu waan akkasiidhaaf jechuudha bakka tokkotti. Garuu immoo dubartoonni mataa isaaniitiin chaalenjii sitti ta'u malee bakka tokkotti. Dubartoonni namtiyyuu? Haadha taate, haadha manaa taate, hojjettuu cimtuu taate mataa isaatiin uumamumti mataansa chaalenjii si godha. Uumamni kee hormonaal faana wal qabatee wantoonni uumaman jiru. Dhiibbaa alaa akkuma jette dhiibbaan alaa sun jira. Kun hundumtuu ennaa tokko mogolee si buusu garuu immoo bakka jirtuuf bakka deemtu beekta taanaan deebistee humna kee haareffattee itti fufuu dirqamadha waan ta'eef isadha. Yeroo waa uumamu amaleeffannaa ni qabu deebiseen yaaduutti ka'a nan yaada gattaa'ee yaada. Achi akka haaraatti jalqabaa jechuudha waan hundumaa. Hamman waanan barbaadu sana sirkaa fudhadhutti si biraan deemu. Cichoomina qabda jechuudha. Amma gama miidiyaatiin immoo yoo dhufnu sagantaawwan ayyaana baay'ee hojjeta turte ayyaanota hedduu irratti sagantaa babbareedaa qopheessuudhaan artistoota affeeruudhaan sagantaawwan hedduu hojjetta. Isas afaan Amaariffaanis afaan Oromootiinis hojjechaa jirta. Gama miidiyaa kanaan immoo gaafa ilaallu hojiiwwan miidiyaa ati hojjechaa turteen sana cinaatti immoo meeriinoo gama miidiyaatiin amma gama taatummaatiin dubbanne kan waltajjii dubbanne gama miidiyaatiin immoo maal gochuu barbaaddi maal yaadaa jirti tarii shoo faayaddi laata? Galatoomii gam. Waan haaraa qabadhee dhufaan jira. Kaamettiin ati sira jette waggaa dheeraadhaaf kanani akka namni sammuu isaatti qalbeeffatu kanani gochaa turedha beektaa. Strateejiidha jechuudha. Marketing strateejiidha. So Kaametti podcast. Kaametti podcast. Thank you. Ulfaadho. Podcastii Kaametti Brandii jedhuun sagantaa beekamtoonni yootiin tun ta'in gamme beektonni dubartoota qofa miti. Dubartoota qofa miti. Ka'atuu Kaametti qabda bar. Dhalli namaa hundumtu. Anesuma. Kaamessa wayii fantaa. Like ati gameessa.
Gameessa. Ati gameessa. Oh, akkan dhiiraa gameessa? Ati gameessa, dhiirri gameessa jennaani kaametti kana jalatti yaanni ijoon ani gaa dubartiidha. Haadha. Haadha warraatis mana koo sirriitti. Obboleettiidha adaadaadha. Kun hundumtuu kan uumamni nuu kennedha. Waan isaan nuu ta'an. Bifuma wal fakkaatuun immoo dhiirri abbaadha, obboleessa. Abbaa warraati, bulchaa biyyaati. Daangaa biyyaa kan kabachiisu kan wareegamu dhiira. Dhala namaa hunda duuba immoo kaamettiin jirti. Dhalli namaa hundi kaamettii keessaa ba'e. Dhiira jabaa duuba dubartii jabduutu jira sa jedhu. Bira jennu. Hammi dubartiin geessu adda beektamti. Oromoon akkatti dubartii kabaju, akkatti dubartii akkatti haadha warraasaa, obboleettiisaa, quxusuusaa akkatti kunuunfatu. Siigalee nuun amma gaafa guddannu ijoolleen dhiiraa naannoo keenya safara keenya keessa jiran waan simiidha jedhanii yaadan sitti dheekkamaa karaarraa si deebisaa. Siigalee si adabaa. Akkasitti mitiiree dursa sii kennaa keer gochaa jechuun siif dhimmamaa si kunuunsaa. Bifa kanaan hawaasni keenya kan guddate samma dhaga'aa jirru akkuma beektudha kan wanti dhufaa jiru. Gaafan kaamettiitti si deebisu biraandiin kaamettii kun dhalli namaa hundumtuu kaamettiin qaba. Kaamettiin jirti jechuudha dhala namaa hundumtuu. Bira jirti. Bira jirti. Warri fuudhin warra jirtan kaamettiin qabdan isinii. Haadha qabu. Obboleettii hangafaa qabu. Amma keessummoota nuti dhiyeessinu dhiirri yeroo dhufu dubartoonni dhufanii yaada isaanii nuuf qoodan jiruuf jireenya isaanii nuuf qoodan kunniin yaadadha kan dubbatamu. Warra foolii addunyaa barantu nufaana mari'ata. Jireenyuma guyyaa keetii mo'achuudhaaf ofirratti invest gochuu qabda. Guyyaadhaan miira kee to'atte guyyaadhaan ofirra darbitee ijoollee guddifachuun ofirra darbitee obboleessaaf ooluun these days ulfaataadha. Sammuun kee gaaffii yaanne waan ati hin beekne meeqa sitti fida sammuu kee. Kana to'achuun waan salphaa miti. Kana hundumaa keessa darbanii foolii addunyaa baranii seera addunyaa baranii waaqaaf lafa miidhagsanii waaqaaf lafa kabajanii ulfina sana baranii warra jiraatantu jireenya sana dhalootaaf akka himan. Iccitii sana hundumtuu beekameera, hundumtuu milkaa'eera, teenya harka rukunnaaf miti garuu maal keessa dhufe? Tokko ishee utuu nutti himee irraa baranna. Poodkaastii addunyaa kana guguddaa baay'ee jira beekta. Inni na fayyadeera sirriitti ofirratti invest gochuudhaaf. Hawaasota keenya keessa immoo namoonni akkasii jiru. Faayinaalii waa'ee dubartootaaf beekamtiin kennina jechuun hin galateeffannaani hundumtuu kan sitti himee. Garuu dhiirris immoo. Dubartoota baay'inaan goona. Dhiirri hundumtuu immoo kaamettii qaba. Obboleettii kooti kan jedhu jira. Ijoolleen hangafaa mana keessaa baay'inaan ijoolleen durbaa hangafa taanaan ikkoo isee guddisa quxusuushi. Miti dirqama fuudheef warraa qofa miti kaamettiin. Haati isaa kan kaamettii taateef jirti. Hangafti obboleettiin isaa hangafaa kan kaamettii taateef jirti. Kanaafuu akkasittidha. Waanuma dhalootaaf tolu waa'ee biizinasii. Waan dhalootaaf. Miidiyaa irratti waan dhufuudha moo ganama yuutuubiidha? Sababiin isaa yuutuubii irratti waan gaggabaabdu waan babbareedduu wayii tokko jalqabaa jirta. Isuma irratti fufuu barbaadda? Sooshaal miidiyaadhaanis hin dhufaa garuu biroodkaast ta'a. Mainstreaming miidiyaadha. Miidiyaadhuma guddaadha. Yeroo dhiyootti kaamettii poodkaast. Meerii Didhaa Disaasaa wajjin. Suuqqataadha moo akaakileen koo? Meerii Didhaa Disaasaa suuqqata. Seevingii agarsiisuuf Egaa muuxannoo keerraa waan baay'eetu baratama Meeriin. Sadarkaa xiqqoorraa kaastee of guddistee amma sadarkaa gaarii namoota akka biyyattiitti waltajjii gaggeessuu diraamaa hojjechuus haa ta'u gama gaazexeessummaatiinis of guddistee sadarkaa kanarra geesseerti. Yeroo baay'ee namoonni hojii wal fakkaataa hojjetanis haa ta'u hojiiwwan adda addaa keessa jiranii gama waltajjii gaggeessuunis haa ta'u gama miidiyaatiin gama kaaniin namuma hojjetuun argannuu jedhanii namni hin jiru yookiin hojjetaan gaariin hin jiru jedhu. Gama kaaniin immoo namoonni hedduun hojii dhabneerraa hojii argachuu hin dandeenye hojii dhabaa baay'eetu jira jedhu. Ati akka nama of barsiisee sadarkaa kanaan of ga'e tokkotti dargaggoota taa'anii mana isaanii ilaalan gama lachuun iyyuu yaadan
dhaamsa akkamii qabdaa fi gara dhumaatti immoo gorsa akkamii qabdaa fi dargaggootaaf. Atis dargaggeetti dhagaa waa'ee nu beekee baay'ee waan hin dubbanneef jennee. Beekamaadha. Ogummaan keenya ogummaan keessa jiru gaa baay'eedha mitiire. Indastirichi walumaa galaan indastiriin miidiyaa aartii kuni industirii bal'aadha. Carraa hojii bal'aas qaba. Amma dubbii ijoon ogeessa ga'aa hin qabnu. Kan komatu jira. Carraan nan kennamne hojii argachaa hin jirru kana kan jedhu baay'een jiraachuu danda'a. Waltajjii beeksisuu jechuun akkuma sitti himedha. Akkuma namoonni baay'eenis beekanidha. Hojii ulfaataadha. Hojii baay'ee itti gaafatamummaa guddaa qabudha. Namni waltajjiitti gaafa ol ba'u abidda qabsiisuus danda'a.